Ashama argafuunii hordoftoota keenya oduu isinitti himna. Oduu kan isinitti himu ana Abdii Bilisummaati. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Mootummaan jiraattota godina Baalee aanaa Gobbaa ganda Riiraa fi Sannaatee keessa jiraatan paarkii keessa guyyoota 10 keessatti ka'aa jechuun dirqisiisaa jiraachuu jiraattonni himatan. Godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksanitti hidhattoonni naannoo Somaalee haleellaa banuun uummata rakkisaa jiraachuu dhagahame. Daawwannaa ministeerri muummee Itoophiyaa godinoota Wallaggaa keessatti taasise irratti kun agarsiisaaf kan taasifamedha jechuun WBO'n ibsa baasuun qeeqe. Mindaan hojjettoota mootummaaf dabalamee abbootii seeraa dabalatee muudamtoota kanneen murtiif Oromiyaaf akka hin dabalamne ibsame. Amma gara oduu bal'inaatti darbina. Mootummaan jiraattota godina Baalee aanaa Gobbaa ganda Riiraa fi Sannaatee keessa jiraatan paarkii keessa guyyoota 10 keessatti ka'aa jechuun dirqisiisaa jiraachuu jiraattonni himatan. Dhimma misooma paarkii gaarreen Baaleetiin wal qabatee uummata buqqisuun kun waggoota lamaaf wal falmiirra kan ture yoo ta'u, wiixata darbee guraandhala 16 bara 2026 irraa jalqabee mootummaan uummanni guyyaa 10 keessatti ka'ee aanaa Daalloo Mannaa bakka Gongomaa jedhamu akka qubatu taasisaa jiraachuu himan. Akka jiraattonni EON'tti himanitti bulchitoonni godinaa fi aanotaa Gobbaa uummanni guyyoota 10 keessatti akka ka'uuf dhiibbaa uumaa jiraachuu himame. Uummanni midhaan facaafate osoo hin haammatiin akkasuma qabeenya isaa osoo hin fuudhiin diigumsa dallaa kibxataa fi roobii humnoota nageenyaatiin raawwatamaa turuus himaniiru. Dhimma kanaan wal qabatee roobii guraandhala 18 bara 2026 uummata amansiisuuf qaamota nageenyaa dabalatee bulchitoonni godinaa fi aanaa ganda Riiraa keessaa uummata walga'ii taasisuu jiraattonni EON dubbise himanii jiru. Walga'ii kanarratti dargaggeessaa fi namoonni yaada dhiyeessuu danda'an hundi akka hin seenne dhoowwamuu fi kaabinee qofti ajaja ganda Riiraa irraa bahaa jedhu dabarsanii yaada uummataa osoo hin dhaggeeffatiin walga'ii xumuruu himanii. Hawaasni ganda Riiraa keessatti jiraatu 20,000 ta'uu kan himu jiraataan EON'if yaada kenne mootummaan maqaa misooma paarkii jedhuun uummata beenyaa malee buqqisaa jira jedha. Uummanni guyyoota 10 keessatti akka ka'uuf tajaajiloonni hawaasummaa kanneen akka manneen barnootaa, buufata fayyaa, waajjira gandaa, tajaajilli geejjiba konkolaataa fi kanneen biroo akka dhaabbatu taasifamuus himanii jiru. Qaamoleen nageenyaa dallaa fi manneen uummataa diiguu akka jalqaban kan himan jiraattonni kunniin yoo xinnaatti midhaan facaafannee haamaaf ga'ee haammachuu qabnas jedhan. Hawaasni gandoota kanneenii baroota hedduu achuma jiraachaa turuu fi paarkii kanas kunuunsaa turuu kan ibsan jiraataan biraa EON'if dubbise lafa waggoota hedduuf irra jiraanne irraa hin kaanu jechuun diduus himu. Dhimma misooma paarkii gaarreen Baaleetii wal qabatee uummata buqqisuun kun waggoota lamaaf falmiirra kan ture yoo ta'u, mootummaa yeroo ammaa humna waraanaa fayyadamuun uummata buqqisuuf dhiibbaa taasisaa jiraachuus himu. Paarkiin gaarreen Baalee fulbaana bara 2023 dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNESCOtti galmaa'uunsaas ni yaadatama. Godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksanitti hidhattoonni naannoo Somaalee haleellaa banuun uummata rakkisaa jiraachuu dhagahame. Jiraattonni yaada isaanii nuuf kennan Araddaa Kora Daawwee bakka addaa Daarimuu jedhamutti haleellaan uummata irratti kan baname ta'uu himan. Haleellaan hidhattoota Somaalee bananiin namni 2 du'uus mirkanaa'eera. Hidhattoonni mootummaan naannoo Somaalee bobbaase kunniin beelladoota 180 caalaa humnaan fudhatanii deemuus dubbatani. Mootummaan naannoo Somaalee aanaa Cinaaksan seenee araddaawwan Daarimuu fi Biyyoo jedhaman irratti aanaa 2 ijaarrate jedhu jiraattonni EON'if yaada kennan. Kan araddaa Biyyoo irratti ijaarratan raayyaan ittisa biyyaa kaasisuu himanii kan araddaa Daarimuu irra jiraatan garuu ammallee humna addaa bobbaasee mootummaan naannoo Somaalee eeggataa akka jiru dubbatan. Achuma gadi bahanii lubbuu namaa dabarsanii beelladoota saaman kan jedhan jiraattonni kunniin akka nuuf himanitti mootummaan akkuma kanaan araddaa Biyyoo irraa kaasisee kan araddaa Daarimuu seeraan ala qabatanis nuuf gadhiisuu qaba jechuun yaada isaanii nuuf qoodaniiru. Daawwannaa ministeera muummee Itoophiyaa godina Wallaggaa keessatti taasise irratti kun agarsiisaaf kan taasifamedha jechuun WBO'n ibsa baasuun qeeqe. Jilli ministeera muummee Itoophiyaan durfamu guyyoota lamaaf guraandhala 18 bara 2026 lixa Oromiyaatti argamuun Dambidolloo hanga Naqqamteetti daawwannaa taasiseera. Daawwannaa isaa kanaanis misooma piroojeektii jallisii akkasumas misooma kooliiderii magaalaa Naqqamtee daawwachuun haasaa taasiseera. Dr. Abiy Ahmed haasaa isaa keessatti
Gootonni kaleessa uummataaf qabsaa'an har'a nuyi wal waraanu utuu arganii deebi'anii du'uu filatu jechuun dubbatan. Misoomni naannoo akka fooyya'uuf nagaan barbaachisaadha kan jedhan Abiy ammas namootni naannoo nageenya naannichaa mirkaneessuun misoomni akka itti fufuuf gaafataniiru. Gama biraatiin daawwannaa ministeera muummee fi qondaaltonni olaanoo mootummaa federaalaaf naannoo Oromiyaa keessaa godinaalee akka Qeellam Wallaggaa, Wallagga Lixaa fi Wallagga Bahaa daawwatan ilaalchisee waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n ibsa baaseen qeeqeera. Daawwannaan muummee ministeeraa kun agarsiisa miidiyaa qofaaf kan kaayeffatedha kan jedhe ibsi WBO kun Abiyyi waan uummata Oromoof dhaabbatan of fakkeessuuf taatee agarsiisaati jechuun qeeqeera. WBO'n tuqaalee ijoo sadiis ibsa isaa keessatti eeruun qeeqe. Tokkoffaa Wallagga dhaquun akka danda'u fakkeessuu barbaadeetti kan jedhe WBO'n. Lammaffaa irratti ammoo araara sobaa kan afaaniin malee garaa keessatti summii baatu saniin afaan faajjii uumuu barbaadeetis jedhan. Itti dabaluun sadaffaa irratti ammoo jecha diinonni keenya har'a waan Oromoon biyya bulchuuf nutti naafanii nageenya keenyaa fi injifannoo keenya balleessuuf barbaadan jedhu fayyadamuun isaa ammoo Oromoo fi saboota kaabaa walitti buusuu barbaadeeti jedha ibsi WBO kun. Akkasumas PP'n akka paartii Oromoo qofaa fakkeessuu fi yaalee dogoggora jechuun WBO'n ibsa fuula tokkootiin imala Dr. Abiy qeeqeera. Mindaan hojjettoota mootummaaf dabalamee abbootii seeraa dabalatee muudamtoota manneen murtiif Oromiyaaf akka hin dabalamin ibsame. Akka odeeffannoon abbootii seeraa naannoo Oromiyaa irraa arganne mirkaneessutti mindaas ta'ee dorgoon hojjettoota mootummaaf dabalamee nuuf hin dabalamne jechuun komatan. Akka isaan jedhanitti mindaan nuti argannu wal madaalaa miti jechuun abbootiin seeraa rakkoo hamaa keessa jiraachuus dubbataniiru. Dorgoon hojjetaa hundaaf hojii illee nuun hin ilaallatus jedhanii. Haalli kun abbootii seeraa dabalatee muudamtoota manneen murtii biratti gungummii olaanaa uumaa jiraachuus eerameera. Hooggantoota keessaa maaliif kun ta'a jedhee kan gaafatu hin jiru. Abbootiin seeraa hundinuu ni aaru, ni gubatu garuu baasanii dubbachuuf adabbii naamusaa sodaatu jedhan. Abbootiin seeraa odeeffannoo kana nuuf qoodanii. Birookiraasii naannicha keessaa walxaxaa fi iftoomina kan hin qabne ta'us dubbataniiru. Abbootiin seeraa nuti isaan dubbifne. Barbaachisummaa hojiitiif jechuun abbaa barbaadan sababa gahaa malee gammoojjii fagoorra naannessaa oolus jedhanii. Akka waan abbaan seeraa malaamaltummaa hojjetutti ilaalamna. Kun dogoggora guddaadha kan jedhan abbootiin seeraa. Akkuma waajjira mootummaa mara keessa namoonni malaamaltummaa raawwatan jiran mana murtii keessa jiraachuu malu jedhan. Garuu ija tokkoon abbootii seeraa mara ilaaluun warra haqaaf dhaabbatu hamilee kan cabsu ta'us himan. Namni muraasni malaamaltummaa raawwateef abbootii seeraa lakkoofsaan wayyabaa waan nyaatanii bulaniifuu rakkatan jumlaan ilaaluun sirrachuu akka qabus dhaamaniiru. Egaan hordoftoota keenya oduun keenya irraa kanneen turanii qophii keenyaaf faana turtii bishaa qabaadhaa sin jennaa horaa bulaa deebanaa.